Lixa Oromiyaatti weerarri busaa hammaatee lubbuu namaa galaafataa jiraachuun gabaafame. Dhibee kanaan ji'oota lamaan darban keessatti namoonni 58 ol dhibee busaa qabamu itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Qellam Wallaggaa himanii jiru. Guutuun gabaasa kanaa Qombii Gidaabootiin dhiyaata. Lixa Oromiyaatti weerarri dhibee busaa hammaatee lubbuu namaa galaafataa jiraachuun gabaasame. Kanaanis ji'oota lamaan darban keessatti namoonni 58 ol dhibichaan qabamu itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Qellam Wallaggaa himanii jiru. Godinaaleen akka Wallaggaa Lixaa, Qellam Wallaggaa, Iluu Abbaa Boorii fi Bunnoo Baddallee iddoo weerarri dhibichaa daraan itti mul'ate ta'uu itti aanaan hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Dhaabaa BBC Afaan Oromootti himanii jiru. Ji'oota lamaa fi walakkaa darban keessatti dhibeen busaa namootaan 58 ol irratti argamuu kan himan immoo itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Qellam Wallaggaa obbo Taamiraat Alamuu ta'uunis gabaasamee jira. Akka qondaala kanaatti namoonni dhukkubsatanii mallattoo dhukkuba busaa agarsiisan qorannoo taasifame keessaa parsantaajii 60 kan ta'an irratti dhibichi argamuu himanii jiru. Qondaalli kun haasaa isaatiin namootaan dhukkubsatanii mallattoo dhukkuba busaa agarsiisuun qorannoon taasifame keessaa parsantaajii 60 kan ta'an irratti dhibichi argamuu himanii jiru. Kana malees yeroo torbee 10 darban keessatti akka godinichaatti namoonni 19 sababa dhibee kanaan lubbuu darbuu himuudhaan kun lakkoofsa waajjira fayyaan galmaa'e malee du'aatiin hin galmaa'in jiraachuu akka malus ibsanii jiru. Lixa Oromiyaa bakkeewwan akka Itiyoophiyaatti waggoota muraasa darbaniif rakkoo nageenyaa hamaa keessa jirtu ta'uun ni yaadatama. Weerarri dhibee busaa godinaalee Lixa Oromiyaa garaagaraatti haala kana dura hin turre mul'achuusaa ogeeyyiin fayyaa fi aanga'oonni mootummaa himanii jiru. Godina Wallagga Bahaatti itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa Giddaa Ayyaanaa kan ta'an obbo Jireenyaa fi Qaaduu weerarri dhibee busaa haala kana dura hin baratamneen ol ka'uu himanii jiru. Gama biraatiin dhibichi garaagarummaa hammeentaa qabaatullee aanaalee 12 godinni Qellam Wallaggaa qabu keessatti mul'ateeras jedhan. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Qellam Wallaggaa obbo Taamiraat Alamuu dhukkubni kun akka godina keenyaatti bara kana duwwaa osoo hin ta'in waggootaan 4 yookaan immoo 5 darban keessatti yeroodhaa yerootti dabalaa jiras jedhanii jiru. Torbaan darbe keessa ogeessi fayyaa hospitaala Beegii tokko akka himanitti hanga ammaatti sababa dhibee kanaan lubbuun namootaan 29 du'uu fi qorannoo taasisaniin namoonni parsantii 50 ol dhibeen kun irratti argamuu ibsanii turan. Kana malees hanqinni qorichaa hamaa mudateef rakkoo haala nageenyaa naannichaa daraan dhibee kan akka babal'isu dubbatanii jiru. Sababni guddaan biifaan keemikaalaa farra bookee busaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2008 adeemsifame ergasii dhaabbateera sanarraa kan ka'e ta'uu isaas ibsamee jira. Dhaabbanni miti mootummaa hojii kana godinicha keessatti hojjechaa ture achii bahuu isaatiin qaawwi uumamuu fi maloota ittisa biraa irratti xiyyeeffatamuu dubbatamee jira. Gama biraatti rakkoo nageenyaa naannicha keessa jiruun ogeeyyiin fayyaa akka fedhanitti socho'anii hojii ittisa dhibee kana akka hin hojjanneef danqaa ta'uunis himamee jira. Weerara dhibee busaa mudate kana to'achuu fi tatamsa'iinsa isaa ittisuudhaaf ogeeyyiin fayyaa cinaatti hawaasni fi qaamoleen dhimmi ilaallatu kunneen biroo tumsa akka qaban ogeeyyiin fayyaa fi aanga'oonni himanii jiru. Tumsi hawaasa irraa barbaadamu inni biraan iddoowwan biifaan keemikaala farra bookee busaa adeemsifamutti ogeeyyiif haala mijataa uumuu akka ta'e obbo Taamiraat dubbatanii jiru. Oduu keenyatti aanuun magaalaa Finfinneetti jala bultiin torban irreechaa sagantoota adda addaatiin kabajamuu eegalee jira. Koomishiniin Turizimii Oromiyaa moggaasa torban turizimii jedhuun sagantoota walitti fufaa fi agarsiisota adda addaa taasisuu eegaluun guyyoota lakkoofsee jira. Mahadii Abdul Baasiit guutuu gabaasa kanaa qaba. Magaalaa Finfinneetti jala bultiin torban irreechaa sagantoota adda addaatiin kabajamuu eegalee jira. Koomishiniin Turizimii Oromiyaa moggaasa torban turizimii jedhuun sagantoota walitti fufanii fi agarsiisota adda addaa taasisuu eegaluun isaa guyyoota lakkoofsee jira. Sagantoonni irreechaa ilaalchisanii koomishinichaan adeemsifamaa jiran guyyaa har'aa filannoo Miis Turizimii Oromiyaatiin akka goolabamu ibsamee jira. Kana malees magaalota naannoo Finfinnee jiran dabalatee Bishooftutti sagantoonni miidhagina irreechaa ta'anii fi beeksisa ayyaana irreechaaf oolan qophaa'aa jiru. Irreechi ayyaanota Oromoon tokkummaan kabajatuu fi dirree itti uummanni Oromoo sagalee dhageessifatu al tokko dhaqnaan itti deebi'uudhaan kan aadeffatamu ta'e waggoota dheeraadhaaf magaalaa Bishooftuu Hora Arsadiitti kabajamaa jira. Giddugala qabsoo Oromoo kan taate magaalaan Finfinnee Oromoo dhiibbachuu fi duudhaalee sabichaa liqimsitee dhoksuun alatti bakka hafuura baafannaa sabichaa ta'uu diduudhaan ayyaana Oromoo guddicha irreecha Hora Finfinnee erga lagattee waggaa 150 ol darbuun malkaa warra Gullallee deebi'ee saaqamuunsaa yaadannoo yeroo dhiyooti. Uummanni Oromoo aadaa fi eenyummaa isaa Finfinnee keessatti bakkatti deebisee dhaabuudhaaf aarsaa guddaa kaffalaa erga tureen booda yeroo ammaa qabsoo hadhooftuu taasiseen magaalaa Finfinnee keessatti ayyaanicha kabajuu eegaluun reef ganna muraasa lakkoofsee jira. Tibbanas Finfinnee fi Bishooftuun foolee Oromummaa fi Oromummaa urgeessuu irratti argamu.
Ayyaanni guddichi hirmaatota miiliyoona 7 ol keessummeessuun beekamu irreechi kabajamuudhaaf guyyoota lakkaa'aman hafanii jiru. Miidhagina ayyaanichaaf kan oolan sagantoonni adda addaa wal duraa duuban magaalota kanneen keessatti adeemsifamaa jiran. Qaamoleen sagantoota miidhagina ayyaanichaa qopheessaa jiran keessaa tokko kan ta'e Komishiiniin Turizimii Oromiyaa sagantaa marsaa duraa guyyaa har'aa akka goolabuu ibsee jira. Guyyoonni afran dabranis torbaan turizimii jechuun labsamee jira. Finfinnee hoteela Skylight keessatti sagantoota agarsiisa adda addaa fi miidhagina Oromoo fi Oromiyaa beeksisan qopheessaa kan ture komishiinichi guyyaa har'aa wal dorgommii bareedinaa Miss Turizim Oromiyaa jedhu akka adeemsisu ibsee jira. Sagantaalee irreechaa ilaalchisuudhaan magaalaa Finfinneetti qophaa'aa jiran keessaa inni kan bira sagantaa koonsartii muuziqaa fi galgala agarsiisa aadaa yoo ta'u torbaan dhufurraa eegalee magaalaa Finfinneetti ni adeemsifama jedhamee eegama. Waldaan Maccaaf Tuulamaa ajjechaa namoota nagaa irratti fulbaana 15/2023 godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa ayyaanatti raawwatamee balaaleffatee jira. Kana malees waldaan kun ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatame kanaaf gaddi guddaan itti dhaga'amu ibsa baaseen addeessee jira. Bal'inni oduu kanaa akka itti aanutti ni dhiyaata. Waldaan Maccaaf Tuulamaa ajjechaa namoota nagaa irratti fulbaana 15/2023 godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa ayyaanatti raawwatamee balaaleffate. Kana malees waldaan kun ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatame kanaaf gaddi guddaan itti dhaga'amu ibsa baaseen addeessee jira. Jiraattonni humnoota finxaaleeyyii faannootiin ajjeefaman kunniin Oromoo ta'uu isaanii qofaaf haala suukanneessaan akka ajjeefaman waldaan kun ibsa isaa keessatti dubbatee jira. Gochi godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa ayyaanaatti uummata nagaa konkolaataan imalaa ture irratti raawwatame gocha hedduu rifaasisaa ta'uu waldaan Maccaaf Tuulamaa kun ibsee jira. Namoonni 31 ol bakka tokkotti ajjeefaman kunniin awwaalcha namoota sana dura humnoota raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefaman irratti hirmaachuutiif osoo deemaa jiranii ajjeefaman malee yakkamtoota miti jechuudhaan waldaan Maccaaf Tuulamaa ibsa isaa kanaan eeree jira. Haleellaawwan waggoota darban Oromiyaa lixaa keessatti raawwatamaa turan haleellaawwan duguggaa sanyii akka ta'an waldaan Maccaaf Tuulamaa ibsa baasee keessatti addeessee jira. Waldaan Maccaaf Tuulamaa finxaaleeyyii faannoo Amaaraa fi namoota isaan waliin ajjechaa gara jabinaan raawwatan kanas balaaleffatee jira. Haleellaa gara laafina malee lammiilee nagaa Giddaa ayyaanaa fi guutummaa Oromiyaa keessatti yakka wal fakkaataa Oromoo irratti raawwatamaa jiru uummanni tokkummaan akka balaaleffatu waldaan Maccaaf Tuulamaa Oromoota idil addunyaa hundaaf waamicha dhiyeessee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e mootummaan federaalaa ajjechaa namoota siviilii Giddaa ayyaanaaf naannoo ishee keessatti raawwatame ilaalchisee ibsa baasanii balaaleffachuu dhabuun gocha kana keessaa harka qabaachuu akeeka jedhee jira. Manni marii mirgoota namummaa Itoophiyaa jedhamus waa'ee taatee kana irratti callisuun daba malee haqa miti jechuudhaan waldichi qeeqee jira. Waldaan Maccaaf Tuulamaa dhaabbileen idil addunyaa walaba ta'an kanneen akka Human Rights Watch fi Amnesty International gocha Oromiyaa keessatti raawwate kanaaf gadi fageenyaa fi saffisaan qorannoo akka geggeessanis yaamicha godheefii jira. Waldaan kun mirga lubbuu jiraachuu Oromoo ifatti sarbuu keessatti Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti babal'atee kan jiru ta'us addeessee jira. Finxaaleeyyoonni faannoo Amaaraa weerara lafaa ajjeesuu qaamaa hir'isuu saamuu fi buqqaa'insa keessoo kumoota hedduutti lakkaa'aman kan geessisan ta'us ibsee jira. Waldaan Maccaaf Tuulamaa akka ibsetti yakki hamma kanaa humnoota finxaaleeyyii faannootiin raawwataman uwwisa miidiyaa argachuu dhabuunsaa yaaddoo qabaachuus kaasee jira. Jaarmiyaaleen siyaasaa dhiittaa mirga namummaa hamaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru saaxiluu akka hin dhiisne waldaan Maccaaf Tuulamaa dhaamee jira. Xumura irratti mootummaan federaalaa mootummaan naannoo Oromiyaa ajjechaa saamichaa fi weerara lafaa daangaa Oromiyaa kanaan maseensuuf fedha hin qaban jechuun waldichi qeeqee jira. Itoophiyaan naannoo Tigraayitti namoonni 1329 beelaan du'uu isaanii qorattoonni mirkaneessan. Qorattoonni akka jedhanitti erga waldhabdeen waggoota lamaaf ture baatii adoolessaa keessa xumurameenas namoonni 1329 beelaan du'uu isaanii mirkaneessuu himanii jiru. Daraartuu Shaamii guutuu gabaasa kanaa qabdi. Itoophiyaa naannoo Tigraayitti namoonni 1329 beelaan du'uu isaanii qorattoonni mirkaneessan. Qorattoonni akka jedhanitti erga waldhabdee waggoota lamaaf ture baatii adoolessaa keessa xumurame as namoonni 1329 beelaan du'uu isaanii mirkanaa'u hime. Dhuma bara 2022tti mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay jidduutti waliigalteen nagaa erga mallatteeffamee booda naannoo Tigraay keessatti namoonni 1300 ol beelaan du'uu isaanii qorannoo naannichatti taasifame waabeeffachuun Associated Press gabaasee jira. Tigraayitti sababni du'aa inni ijoon beela ta'uu qorannoon biiroo fayyaa naannichaa Yuunivarsiitii Maqalee waliin ta'uun gaggeessee mul'isee jira. Akka qorannoon kun ibsutti naannichatti du'a galmaa'e keessaa parsantaa 68 kan ta'u sababa beelaan kan mudateedha jedhe. Hagayya 15 hanga hagayya 29 bara 2023tti ogeeyyiin fayyaa aanaalee naannicha keessatti argaman 9 keessa mana manatti naanna'uun akkasumas daawwannaa kaambii baqattootaa keessatti taasisaniin qorannoo akka gaggeeffame kan eere gabaasichi
naannichatti lakkoofsi namoota beelaan du'anii kan qorannoo kana irratti ibsamee ol ta'uu akka danda'us ibse. Lakkoofsi namoota sababa beelaan du'anii akka dabalu kan taasise dhiyeessii deeggarsa nyaataa dhaabbilee gargaarsaa irraa dhiyaachaa ture addaan cituun akka ta'es eeramee jira. Qorannichi akka addeessutti dhiyeessiin gargaarsa nyaataa erga dhaabbatee booda naannichatti lakkoofsi namoota beelaan du'aa jiranii dachaan dabaluus ibsee jira. Naannoo Tigraayitti waliigalteen nagaa erga Afrikaa kibbaa Piriitooriyaatti mallattaa'een booda hanga tokko nagaan buus haa ta'u malee deeggarsi nyaataa dhaabbilee gargaarsaatiin dhiyaachaa turan addaan cituusaatiin naannichatti ammallee namoonni beelaan du'aa jiraachuu aangaa'onni ni dubbatu. Kana malees waraana waggoota lamaaf naannicha keessatti gaggeeffamaa tureen qabeenyi biliyoonootaan shalagamu barbadaa'uun simame. Keeniyaatti wixineen seera bara bulchiinsa pireezidaantii Wiiliyaam Ruutoo dheeressuuf dhiyaate dheekkamsa kaasee jira. Dubbiin kun erga dhagahameen booda paartiin mormituu biraa dheekkamsaa fi mormii irratti kaasus Seeneetar Saamsoon pireezidaantii Ruutoo waan yeroo duula filannoo gaggeessan waadaa galan raawwachuuf waggaan 5 itti xiqqaata jedhanii jiru. Guutuun gabaasa kana Daraartuu Shaamiitiin dhiyaata. Seerri aangoo pireezidaantii Keeniyaa dheeressuuf dhiyaate komii kaase. Keeniyaatti wixinee seera bara bulchiinsa pireezidaantii Ruutoo dheeressuuf dhiyaate dheekkama kaasee jira. Dubbiin kun erga dhagahamee booda paartii mormituu biraa dheekkamsaa fi mormii irratti kaasus garuu Seenaatar Saamsoon pireezidaantii Ruutoo waan yeroo duula filannoo gaggeessan waadaa galan raawwachuuf waggaa 5 itti xiqqaata jedhan. Wixinee bara bulchiinsa pireezidaantii dheeressuuf kana kan dhiyeessan miseensa gamtaa paartii biyya bulchuuti jedhame. Barri bulchiinsa pireezidaantii Wiiliyaam Ruutoo waggaa 5 irraa gara 7tti guddachuu qaba kan jedhu yaada dhiyeessanii jiru. Keeniyaatti barri bulchiinsa pireezidaantii tokko waggaa 5 yoo ta'u waggaa 5 erga fixee booda marsaa lammeessoo filannoof dhiyaachuu hin danda'u. Haa ta'u garuu Seenaatar Saamsoon pireezidaantii Ruutoo waan yeroo duula filannoo gaggeessan waadaa galan raawwachuuf waggaan 5 akka itti xiqqaatu himan. Biyyattii keessatti bara pireezidaantiin tokko aangoo irra turuuf seeraan murtaa'ee diiguuf wixinee qophaa'edha jechuun mormii kana mudatee jira. Inumaayyuu faallaasaa filannoo itti aanu irratti waggaa 4tti gabbu'ee marsaa tokko qofa ta'uu qabaas jedhame. Kun yoo ta'e qofaadha tokkummaan biyyoolessaa dhufuu kan danda'u fedhinnaan namoota akka lafa hin qabanne gochuun kan danda'amuu fi heerri akka lafa qabatu gochuun kan danda'amu jechuun eksi kan duraan tiwutarii jedhamee beekamu irratti qeeqni dhiyaachaa jira. Gaggeessaan kamiyyuu waggaa 10 pireezidaantummaa marsaa lamaa keessatti waan waadaa galee galmaan hin ga'u yoo ta'e waggaa itti dabaluu fi maal jijjiirama fidas jedhan. Ji'a sadaasaa keessa daangaan bara bulchiinsa pireezidaantummaa akka ka'uuf yaadni dhiyaatee ture pireezidaantii Wiiliyaam Ruutoon didanii turan. Oduu keenya xumuraatiin Faransaay biyya Niijer gadhiiftee akka baatu pireezidaant Emmanuel Macron beeksisanii jiru. Biyyi Faransaay dippiloomaatotaaf loltoota ishee biyya Niijer keessa jiran baasuudhaan murteessuu ishee pireezidaantii biyyattii beeksisanii jiru. Hawwii Mahmud guutuu gabaasa kanaa qabdi. Biyyi Faransaay dippiloomaatotaa fi loltoota ishee biyya Niijer keessa jiran baasuudhaaf murteessuu ishee pireezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron ibsanii jiru. Pireezidaantii Emmanuel Macron dilbata dheengaddaa fulbaana 24 2023 ibsa televezyiinii biyya isaaniitiif kennaniin Niijeritti ambaasaaddara biyya isaanii kan ta'an Siiliivan Ittee fi dippiloomaatonni biyya isaanii Niijer keessa jiran sa'aatiiwwan gabaabaa keessatti akka bahan ibsaniiru. Loltoonni biyya isaanii Niijer keessa qubatanii jiranis suuta suutaan akka bahan beeksisaniiru jechuun sagaleen raadiyoo Ameerikaa VOA gabaasee jira. Emmanuel Macron Niijer keessatti erga fonqolcha aangoo raawwatee loltoonni mootummaa qabatanii ji'a 2 booda ibsa kennaniin waliigalteen waraanaa Faransaay fi Niijer gidduu ture addaan kutamuu isaa ibsaniiru. Jalqaba ji'a kanaa Emmanuel Macron ibsa kennaniin ambaasaadarrii fi hojjettoonni imbaasii biyya isaanii loltoota Niijeriin akka hin sochoone waan ugguramaniif nyaata loltoota biyya isaanii nyaachaa akka turan dubbatanii turuun isaanii ni beekama. Faransaay dhimma lola